Oromo View, Garumsa. Oromo View, Garumsa. Oromo View, Shanana. Akkam jirtu daawwattoota View nagaan keenya bakka jirtanitti sinagawichaa har'a keessummaa addaa qabna. Keessummaan keenya addaagaa waa'ee haala biyyaa irratti waliin mari'achuuf gaaffiif deebii qabna. Keessummaan keenya nama Awustiraaliyaa jiraatudha. Nurraa fagoo jirti. Baay'ee nama jaallannu Oromoo sabboontuu baay'ee kan itti gammannu yeroo hundaa yaada mataa isheetii waan saba isheetiif ta'u miidiyaa irratti haasofti baay'ee itti boonna. Akkuma kanas immoo Friday keelloo miidiyaa irratti ittafaaf yeroo wajjin yeroo baay'ee waan torban keessatti ta'e waa'ee biyyaa waa'ee saba isaanii quuqamanii haasa'u. Isaafis baay'ee itti gammada. Every Friday bakka yeroo hundaa eegaa ilaaluutii fi maqaan ishee Deme Assefa Nagaasaa jedhamti. Kan isheen jiraattu magaalaa Awustiraaliyaa jiraatti. Damee nu kabajjee View kabajjee yeroo kee fudhattee asirratti argamuu keetiif baay'ee si galateeffannaa. Akkam jirtaa fayyaadha. Achumaan immoo daawwattoota keenya achumaan nagaa gaafadhu. Dameen immoo achumaan eenyu jedhee. Haa ta'u guddaa galatoomaa isinillee qopheessitoonni Oromo View sagantaa keessan irratti na feeruu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Egaa I'm humbled beeksisa ulfaataa tarii naan balleeffaadha kanatti na laatte garuu ulfaadhu. Dhugaadha sagantaa keessan kana keessumaa dubartooti walitti dhufanii Oromoo keessatti qooda fudhannaa dubartootaa cimsuudhaa fi tattaaffii isin yaalii isin gootan waan isin gootan illee baay'een dinqisiifadha. Baay'een itti boona. Anis akkasuma isinin kabajaa, isinin jaalladha. Fayyaataa Dameen egaa Deme Assefa Nagaasaa jedhama. Asii Melbourne Australiyaan jiraadha. Waan baay'ee illee egaa waan ani himadhu hin qabu garuu namuma mirga Oromoo fi dhimma Oromoo falmachuudhaa fi nama jaallattu, nama barbaaddu tokko jettee yoo na ibsite akkasitti nama ga'a jedhee tayyaadha. Akkasi. Anis baga nagaan dhuftee gara sagantaa keenya sin jedha. Yeroo keenya laattee asitti argamu keetiif galata qabda. Gaaffii isa jalqabaa lalistumarra jalqabna. Okay, egaa ammas irra deebisee galatoomi siin jedha. Waa'ee haala biyyaa waliin mari'annaa jennee asirratti si invite si goone. Lixa Oromiyaa keessatti waan ta'utti jiru mootummaan lola irratti akka labsee addunyaa guutummaa dhaga'eera jechuu hin dandeenya. Sabi keenya rakkoo guddaa keessa jira. Mee haala amma Oromiyaa keessa jiru meenuuf ibsuu hin dandeessaa? Baay'ee gaariidha lalistu galatoomi. Egaa lolli amma Oromiyaa lixaa irratti geggeeffamaa jiru wanti akka gaariitti beekuu qabnu jala murreessu moo beeksisuu qabnu jalqaba akkan ta'in yookaanis immoo haaraa akkan ta'inidha. Uummanni kun waggoota 3 darban kanaaf almost lola gurguddaa jaladha kan inni jiraachaa jiru. Isamma dhiheenya kana erga lola gara Tigraayitti xumurreerra jedhaniis deebi'anii booda ta'e kana maaltu adda godhaa yoonaan jettee iskeelii masaati guddinuma isaati. Kanarraa kan hafee uummanni kun waggoota erguma gaafa reform yookaan jijjiirama wanti jedhamu kun dhufee jalqabee uummanni Oromiyaa lixaa continuous lola jala jira continuously jechuudha. Karaa adda addaa bifa adda addaatiin kallattii adda addaatiin eenyummaa isaa irratti dinagdee isaa irratti qalbii isaa irratti lola gurguddaatu geggeeffamaa ture jechuudha. Kuni wanta yaadachuun jala murree hubachiisuun nuuf ta'u keessaa isa tokkodha. Inni lammaffaa lola yeroo ammaatti Oromiyaa lixaatti geggeeffamaa jiru lola Oromoo lixaa yookaan maccarratti geggeeffame osoo hin taane lola Oromiyaa guutummaatti labsame jennee fudhachuun dirqama ta'a jechuudha.
Kan Oromoon akka gaariitti hubachuutti qaba. Sababi isaa seenarraa kan barannu yeroo dhiyoodhuma asittillee kan barru every time gara sanaa jalqaba malee gara sana irratti sin dhaabatu. Jalqabadha. Sababi isaa yeruma jalqabanii akka jedhamutti akka dhageenyutti baakbooniin sabboonummaa achi jira isa sana yoo cabsinee salphaa ta'a isa kaanitti darbuuni kan jedhu yaada qabu kan jedhudha odeeffannoo kan qabnu obviously dhaggeeffannee gurra keenyaan dhageenya garuu achi jalqaba malee achi irratti sin dhaabatu hin dhumu. Kanaafiti si'a baay'ee maal jenna Oromooni haalammoo lixa Oromiyaatti adeemaa jiru kana ofiisaaf jedhee lixa Oromiyaaf dirmachuudhaaf miti. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e nu dirmadhaa lixa Oromiyaaf dirmadhuu jennee Oromoo yerootti wal dadammassinuuti ofii keef jettee bor isa lixa Oromiyaa irraa darbee iddoo biraa dhaquu danda'uuf jedhee Oromoon yoo lola kana dura dhaabbate malee wanti amma lixa Oromiyaa irratti jalqabee literally weerara yookaan immoo invasion jennu colony jennu colonization jara 21 keessa bifa haaraadhaan bifa ammayyoomeen akka addaatti irra deebii geggeeffamaa jirudha jechuudha. Kun Oromiyaa hunduma bira ga'uuf jedha. Fakkeenyan siif kenna. Bara 2018 reefuu yeroo jijjiiramni kun dhufu uummata kana isoleetti godhan. Uummata kana akka waan uummanni kun jijjiirama kana barbaannetti ta'e jedhee jijjiirama kana dura afoo dhaabachuudhaaf yookaan immoo danqaraa itti ta'uudhaaf adeemuutti ture. Karaa adda addaa kan labsamaa ture. Even namootumti naannoo sanaa ta'an iyyuu misled ta'an, you know, they misunderstood the whole thing. Isolated ta'e jechuudha uummanni kun. Achi booda rakkinni gurguddaan yeroo Oromiyaa lixaa irratti geggeeffamu ilmaansaa yeroo ajjeefamanii namoonni siyaasa keessaa qooda hin qabne haadholiin umurii akkoo keenyaan haadholii keenyaan jiranii garmalee yeroo salphifaman daa'imman yeroo gudeedaman ijoolleen durbaa yeroo dararaman hin jedhamnetti saaxilamanii Oromoon dirmachuuf dide. Kun haqa lafarra jirudha. Yeroo kana jala murree dubbannu ittiin wal ceephaa'uudhaaf miti seenaarraa barachuudhaaf. Maaliifi Oromoon gaafa sana callise yoo jette obviously campaignitu geggeeffamaa ture. Isolated ta'e jechuudha. Amma utuu hin turin utuma akkas jedhamu dubbiin kun babal'atee isa sana amma tokko erga sabduu godhanii booda erga qalbii isaa cabsanii booda itti fufee jechuudha. Hin dhaabanne achitti. Na yaadadha February 2020 biyya kana keessatti as magaalaan hin jiraadhu Melbourne keessatti yeroo lixa Oromiyaarraa akkasumas Gujiif Booranarraa qunnamtii kallattii hundumaan bilbila yoo jette intarneetii yoo jette you name it hunduma isaarraa kutanii maaliif calluma jennee teenya waan kana mormuu qabna, you know, amma gaa yeroon suni you gotta remember namni hundumtuu hawwii qaba ture, you know, baay'ee passionate ture, baay'ee optimistic ture, jijjiirama dhufee jedha waanuma sokos tokko iyyuu hin barbaadu yoo waa jettee yoo waa gootee jijjiirama kanatu gufataa, dimokiraasiitti ce'amuu kanatu gufata gatii jedhee jiruuf Oromoo hundumtuu namni tokko nu jalaa qabu dide. In fact ammas irra deebiseen dubbadhaa ittiin wal ceephaa'oo ittiin mataa keessa rukutuu akkas gootee turtee you were wrong I was right isa jedhu miti amma dubbiin barbaachisaa miti. I believe with all my heart harki caalaanii dhuguma ta'a se'eetu waan godhe malee Oromootti miidhuudhaaf namni godhe akka baay'ee xiqqoodha jedhee yaada. So garmalee dhuma hubachuudha. Egaa yeroo sanatti Oromoo nama walitti dirmachuu dadhabutti qoricha isaaniitii isaantu waraana bilisummaa Oromoo bobaa jala keewwate irraa galchanii amma jedhamutti ga'ame jechuudha. Ittiin dhaabannee isa sana erga sabduu godhanii akkuma nama dubbadhe darbee dhufee amma namoota qaqqaalii I can say confidence dhumaanii confidently sitanima amma gaafa caaluun duutti Oromoon hin dammaqne harki caalu. Gaafasii akka namni hundumtu waaw eda akkasii kan inni jedhe jechuudha. Kanarraa baranneetu har'as waan lixa Oromiyaa irratti geggeeffamaa jiru invasioniidha.
weeraruudha bifa addaatiin jechuudha. Kanaaf amma dirmadhaa fi jenneeyyuu waan nama kadhannu hin qabnu jechuudha. Yoo fi jedhee dirmatu Oromoo. Maaliif isatti adeemaa jira gati ta'eef jechuudha. Kana fakkaata haalli jiru amma. Okay, haalli jiru gaa kana haa ta'u ummatichi immoo maalitti jira jedhu miidhaa isaanii waan isaan irra ga'eetu hin dubbatin dura dhuguma sitti maa ummata kana jechuun barbaada. Ummati kuni baay'ee cimaadha. Hafuurri isaa, mogoleensaa, akkasumas immoo gaatiin isaa cimaadha ummati kun. Ilaa akkuma sila dubbadhe waan ta'e jedhamee qindeeffametu irratti adeeme. Haala amma biyya sana keessatti ta'aa jiru keessatti kaleessuma haasaa jaalmarroon dhaggeeffachaa ture. Eda galgala dhageessanitti ta'uu danda'a. Waan dinqii tokko dubbate. Almost emotionally nama godha. Maal jedhe beektaa? Waan ta'aa jiru kana keessatti naannawa kanatti jedhe waraana bilisummaa Oromoo caalaa uummata kanatu gatii baasee. Uummata kanatu wareegame. Principle isaan ittiin adeeman, qajeelfamni isaan ittiin adeemanii qurxummii sana balleessuudhaa fi galaanicha gogsiidha. Literally. Mootummaa akka kanatti mindset kanaan adeemutu gaa ajjechaa, reeppii yookaan gudeeddaa, hidhuu, qabeenya tamsaasuu, balleessuu, gubuu dhaan waggaa 3 irratti bobba'ee gati ta'ee fi amma kana hundumaa withstand godhee, resist godhee tu har'a jira gati ta'ee fi duraan dursa ulfinaaf kabaja dinqifannaa uummata kanaaf qabnu dubbachuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Oromoo hundumtuyyuu dhugaadhaa cimaadha. Isa kana, isa sana, inni kutaa kanaa kana caala waan jennu qabnu haa ta'u ammoo keessumaa waggoota 3 darban kanatti waan itti qajeelfame, itti xiyyeeffatame kana utuma du'uu, utuma ilmaansaa ajjeefamuu, utuma dinagdeensaa barbadeeffamuu as ga'ee ragatti ta'ee fi dinqisiifachuun nurra jira. Egaa inni kuni cimina isaaniiti. Karaa dinagdee yoo laalle waggoota 3 darban kana keessa lixi Oromiyaa literally daldalachuu hin dandeenye. Akkuma jaalmarroon iyyuu eda galgala dubbataatu ture, arba 2tu wal lolaa jedhe gaafa arbi 2 wal loluu maaltu miidhama? Marga mitiire. Lola kana gidduutti uummatichi baay'ee miidhame. Qorqalbiinsaa miidhameera. Dinagdeensaa miidhameera. Maaliif daldalachuu hin dandeenye communication irraa kutu. Of course gara giddu galeessaa nagaan dhaqee galee shaqaxa bitatee deebi'ee dhufee akka durii gurguree irraa buufatee dhaqee fidee supply godhee wanti akkasii waggoota 3 darban kana keessatti ummati daldalachuudhaan beekamu ummanni warri kaanillee warri rakkatanillee baroota dheeraadhaaf dhufanii bira qubatanii irra qubatanii deebisanii recover godhan amma garuu devastation baay'ee keessa kan jiru karaa dinagdee beekamaadha jechuudha. Karaa biraa qotachuu hin dandeenye irraa daldalachuu hin dandeenye psychologically isolated dha. Inuma isolated ma godhan waan si gaddisiisuuti. Ololatu irratti deema maqaa tokkotu hojjetame maqaa tokkotu fabricated ta'ee inni kun onekshaneedhama maqichi dhaqee taappeellaansaa lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti maxxanfame jechuudha. Gujii fi Wallaggan jennu lixa Oromiyaa guutummaadhumatti jechuu dandeessaa isaan kanatti maxxanfame. Jecha tokkotu baay'ee natti tola. Waa tokko yeroo jibbisiisuu barbaaddu, isolate gochuu barbaaddu wanticha adda baafta dura identify goota, achi booda define goota. Achi booda immoo label goota, achi booda destroy goota. This is exactly what happened. Jechuudha uummata keenya irratti warra jijjiiraman barbaanne nama tokkotu akkasinaan jedhe gaaf tokko maal barbaada lixi Oromiyaa kun qofaatti bilisa ba'uu barbaada inaan jedhe. Nama lixa Oromiyaatti dhalateedha. Kanaafi haalli isaan keessa jiranii sodaachifamaatti jiraatu.
Sodaachifamaa yeroon sin jedhu amma iskeelii lola kanaa sila yeroon sitti dubbachaa ture isa duriirraa baay'inaan caalee malee adda kan isa godhu yeroon sin jedhu amma kan tilmaamamu loltoota haga 100,000tti kan ta'anii lixa Oromiyaa keessatti bobbaafamanii jiru. Ani beektu akka ijoollee ta'ee jechuudha. Magaalaa loltoonni keessa buufatan keessa jiraadhee meemorii fokkisaadhaan qaba. Baay'ee terrorize godha magaalaa akkasii keessa jiraattu. Manni kaampiin isaan itti galan mana keenya gararraa ture durna yaadadha. Isa kana namoonni na beekanii namooti mandii beekanii sirriitti beeku. Literally halkan rafnee buluu sodaanna ture yeroo loltoota dargiiti. Uummata magaalaa xinnoo kana keessa jiru tokkoof ulfinan qaban. Jaarsa jaartii. Nama guddaa ijoollee waan jedhamu jiru guyyaa gabaa qawwee isaanii baataniitu nyaachifataniitu qubarra kaataniitu deemu. Bira darbuu sodaatta. Ilaamee akkuma biyya faranjii kanatti ammatu gattaanii kaawunsilingii waan nama barbaachisu keessa faa dabarreessin jechuudhaaf. Amma yeroon taa'ee yaadugaa ijoollee amma guddataa jiran umurii koo yeroo sitti turan yeroo yaadu baay'ee garaan koo na caba. Hammam terrified ta'aa akka isaan jiraatan. Yeroo nama irra jirru kun yerootti ijoolleen durbaa waboodhaa rifeensa dhooftan jedhamanii qubi isaanii abiddaan gubatu irra jiru. Kan himaa jiru. Mee kana yaaduu hin dandeessu? Waboodhaaf mataa dhooftan jedhamanii ijoollee shifiin walitti qabamanii abiddi quba isaanitti kaa'amee forever, for the rest of their lives, nama qaama hir'uu ta'aniitu jiraatu. Baay'ee nama gaddisiisa. Akkasitti jira uummatichi. Kanuman jedha ilaalistuu fi taliilee yoo baay'ee deemne immoo gaa hundi keenya baay'ee gaarii ibsitee dhugaa waan sabii keenya keessa darbaa jiru imagine gochuu hin dandeenyu ni of keenya biyya alaa teenyaanii waan akkasitti waan guddannee fi I cannot even imagine dhugaa akkuma jettee amma ijoolleen achitti guddattu waan isheen irra geessu iyyuu kuntiyyuu nama yaaddeessa baay'ee nama gaddisiisa waan isaan keessa darbaa jiran keessatti gaalixaa fi kibbi Oromiyaa waggaa 3 fi kumaan postiin achumarraa Yuurooppii arganne amma ammaatti akkasittiin ana jala jiraatanii asiin amma immoo akkasittiin itti duulamaa jira baay'ee nama gaddisiisa. Amma gaaffiin kun itti aanu amma lola irratti qindeessamee jiru kana irraa ofirraa qolaafachuuf Oromoon akka saba tokkootti maal gochuutu irra jira akkamittiin ofirraa loluu danda'ama namni tokko ta'ee. Very good. Ishee tokko beektaa kana gochuutu namarra jira jettee dubbachuun sodaatta. Maaliif hu'ammaa ofiin jettaa. Keessumaa Oromoo biyya keessa jiru pozishinii matti gorsuu dandeenyu irra hin jirru tokkoon keenya iyyuu. Maaliif ultimate sacrifice sana aarsaa isa olaanaa sana groundii irraatii laficha irraatii isaantu baasaa jira. So yoonas taa'ee kana godhaa sana godhaattiin jedhee namoonni kolfaa nuuf ittiin kolfa jechuudha. Haa ta'u ammoo yeroo baay'ee rakkina keenyaa sofna beektaa. Kanatu ta'ee kanatu weakness ma identify gochaa oolla malee solution itti dhawuu irratti dhanneetu dhaabanna. Maal goona isa jedhu qulqulleessinee kallattii walitti hin argisiisu. Ofittis immoo isa kana hin himnu. Victim mentality dhaanitii kanatu nutti ta'ee ammas itti himee gaagaraas hin moogessaa oola jechuudha. Akkas taanii. Garuu akkas ta'uu keenyaa fi furmaanni isaa maal isa jedhu wanti guddaan isa kana. Isa kana akka nama tokkotti tokkoffaa tokko ta'ee jette amma taliileen number 1 tokkummaadha. Wanti Oromoo barbaachisu. Atiyyuu gaaffiidhuma kee keessayyuu isa sana mention gooteetu hin beekin. Ilaamee seriously this is what we need unity. Maalidhaa? Tokkummaa Oromoo keessa humna jiru Oromoo caalaa diina Oromootu beeka. That's true. Absolutely.
They know absolutely. If we are united, if we are unified, waan gochuu danda'an kana gochuu hin danda'an. Kanaafuu lolli guddaan diinni Oromoo irratti geggeessu lola tokkummaasaa facaasuuti. Yeah, dismantle. Yeah. Dismantle unity isaa karaa adda addaa jechuudha. Utuu hin beekinatiyyuu utuma tokkummaa Oromoo tana amanettee of yaaddu utuu tokkummaa Oromoo diidduufaa of argita. Because you don't even know you're doing that. Baay'ee subtleedha karaa isaan irra deemanii complicatedidha. Because siluma Oromoon gaafa cabee qajeelfamatti hin cabee qaba. Divide and rule. Adda baasiitii bitiidha dubbichi. Kanaafi Oromoonii tokkummaa isaa irratti gaaga'ama xiyyeeffate adda baasuu baruu qaba. Seensi gochuu baruu qaba. Mallattoo isaa beekuu qaba. Yeroo sitti dhufu tokkummaa diiguudhaaf waan dhufu sitti fakkaate sitti hin dhufu. Hin fakkaata nagaadhuma fakkaata. Garuu ultimate goaliin isaa tokkummaa Oromoo diiguudha. Ilaa Oromooni tokkoffaa kan isaan Oromoo divide godhani amantiidha. Obviously sababa bal'aadha. Yoo xinnaate miliyoona 50 akkuma bal'inni guddinni baay'inni jiruun immoo managementiin salphaan ta'u. You know, amati family imti keellee ammuma guddachaa deemeti walitti qabdee geggeessuun immoo ulfaataa deemamtiire. Uummata Tigraay fi gar tokkotti luucca'uuni uummata Oromoo caalaa salphaadha. Lafatti baay'inni disadvantage qabu jira. Kanaafi amantii irratti hundaa'anii yeroo baay'ee gargar nu qoodu. Ani ammoo akkan of beekutti nama hordoftuu cimsitee amantii ishee amantii kiristaanaa hordoftuudha. Wangeelayyuu nan lallaba gaafa afurri Waaqayyoo keessa koo fidu wanti na dhaabu hin jiru. Garuu obboleessa koo isa waaqeffataa, obboleetti koo ishee waaqeffataa tu ishee islaamaa respect gochuun qaba. Si galee kan kootu caala jechuun dandeenyu. Gooftaan iyyuu kana nurraan eegu. The same with them. Isaanis akkasuma gochuu danda'utu qaba. Warra Itoophiyaan ministoota kana yoo ilaalte difference adda addaa qaba. Even paartilee isaaniillee. Garuu Itoophiyaatti dhufnaan waan hundumaa darbatanii gataniitu walitti dhufu. Common interest isaanii beeku jechuudha. They know that the big picture. They never lose sight of the big picture. Siigate waan xixinnooni image isa guddicha sana isaan jalaan dhoksu jechuudha. Kanaaf Oromoon yeroo hundumaa tokkummaa isaa cimsachuu. Tokkummaan ijaaramuu qofatu hin ta'in hin tiksama. Kunuunfamuu qaba. Eegamuu qaba. Protected ta'uu qaba. Kanaaf inni jalqabaa tokkummaadha jedheen amana. Inni lammaffaa jijjiirama ilaalchaa gochuu qaba Oromoo. Kun ilaalcha kooti. You guys may not even agree with me. Ilaalchuma dammeete jechuudha. Paartii isa kamis iddoo bu'ee haasaa hin jiru. Akkuma nama tokkottan dubbataa jiru. Cheenjii barbaada akka itti waa ilaalu. Mindsetii jijjiiruu barbaachisa. Jedhee yaada amma taa'ee yeroo yaadu. Nama Oromoo tokkotu dhiyeenya kana raadiyoo sagalee walabummaa irratti Dooktar Iddoosaa Ejjetaa nama jedhamudha. Jecha guddaa tokko jedhe waan kun na keessatti hafe waan jedhu. Gowwaanii lafatti mucucaate dhiiseetu lafatti kufe ilaalaa jedhan. Nuti yeroo baay'ee lafatti kufne sana deddeebine ilaalla. Fakkeenyaaf geggeessitoonni keenya the same mistake irra deddeebisaniitu repeat godhu. Bara 1974tti dogoggoruma abalufaa godhanii amma immoo bara 1991tti abalufaa morra deebi'anii. Isuma bara 1991tti abalufaa dogoggoran immoo bara 2018tti abalufaa irra deebi'anii jennee lafatti kufne irraa haasofna. Garuu inni kufaatii keenya malee symptomii isaati malee lafitti mucucaannee Itoophiyaa dhumti biyya jedhamtu kuni biyya Oromooti, biyya kooti jennee fudhachuudha. I think we need to change that view. Yeah, that's a big one.
That was Miti yeah, baay'ee amma keenya itti baru amma reefutti bara kan emte duri namni hin jedhu kan namni biyyuma keenyatu nurkaa baasaniitu kan isaanii godhatanii akka hin jenne nu gochisiisan. Exactly. Kun ilaalcha kooti gaasiniin jedheera eenyuun iddoo You're bu'ee right. Namni baay'een isin ajjin olii galuu dhiisuu danda'a. Ilaalchicha jijjiiruu qabna. Itoophiyaan Oromoodhaa fi biyya miti. Dhukkubichuma adda baafnee lafatti mucucaanne sana gaafuma cabnerraa jalqabee Itoophiyaan impaayira ta'uu ishee, humnaan ijaaramuu ishee, namni jaallatee gattaa'ee seera tumatee akkasitti wal qixxaannee walii wajjin bulla jedhe utuu hin jiraatin afaan qawweetiin walitti qabamee ammar'aatti tumaa caccabsaa ajjeesaa hidhaa barbadeessaa biyya jiraachaa jirtu ta'uu ishee beekuun the first step. Kun jijjiirama ilaalchaati. Dhukkubicha yoo sirriitti ati identify goote malee qoricha sirrii ta'e itti tolchuu hin dandeessu. Amma yoo meeqaatee lalistuun mataatu bowwaafata ta'e callumettee qoricha garaa ciniinnaa yoo fudhatte hin fayyitu ati. Dhukkubicha achuma jira. Sirriitti identify hin goone jechuudha. Akkaataan itti kolanii lolanii fi injustice yookaanis immoo walqixxummaa dhabuu lolan adda addaanaaf akka inni ilaalchu. Kanaaf jijjiirama ilaalchaa. Biyyi Itoophiyaa jedhamu kuni Oromoon achi keessatti biyya isaa godhatee jiraachuudhaaf isuma dhugumaa seenaa marraa yeroo ilaallu barni itti yaalin hin jiru. Waggaa 150 guutuu Itoophiyaa keessatti dimookiraasii fidaa, walqixxummaan fidaa, anis akka namaatti lakkaa'ameetanii jiraadha jedhee ilmaan isaa qaqqaalee baay'eetti dhabe. In hojjenne. Ati if you keep doing the same thing, expect different result edda taanaan, you just wasting your time. Time iyyuu immoo miti kun beektaati. Waan nuti itti qisaasaa jirru lubbuu dhala namaati. No joke. Ofii keenyaa biyya faranjii jirra malee ilmaan Oromoo qaqqaaliitti itti qisaasamaa jira. Akkuma nama abiddatti qoraan tuqatuuti jechuudha. Jijjiirama ilaalchaa. Baarii keenya rees gochuu. Dimaandii keenya ganamaatti deebi'uu. Sabab isaa isaan akkatti negotiate down nu godhan beeku. Gadi nu fidu. Argitee ati federation ittiin jettaa isaani ishee sana gadi muranii fidanii isatti si galchuu Itoophiyaa ishee tokkittiitti si galchu. Kanaaf inni lammaffaagaa akkuma nama dubbadhe jijjiirama ilaalchaa godhachuu qabaachuu qabaa, siriyeesii ta'uu qabaa. Isaarra kan jedhanii bor kan jedhan immoo miti. Sodaachisuu maaf akkas jennaa maname waan jedhamu hin jiru. Yeroo qabsoofnuuf isa sanaa achiivii gochuuf jedhee adeemuu qaban jedha. Inni sadaffaa nan dheeressin fakkaadha. Ilaamee namni hundumtuu waan amma ta'aa jiru kana keessatti waan gumaachuu akka qabu amanuu qaba. Ani nama waldaati isiniin jedheera. It's almost like body ministry. Waldaa keessa amma sagalee waaqayyoo nama hundumtuu kennaa qabaayidha mitiire kan ittiin waldaa sana tumsu qabaayidha. Yoo ati taliilee akka ijaatti waaqayyoo fasiifachi ilaalta ta'e lalistuun immoo akka afaanii taatee dubbatti miilla ta'e kana deemu jira. Inni kun walitti dhufee lafa isaatti galeetu wangeela kana fuudhee deemaayidha sagalee waaqayyoo. Principally masaarraa isinitti dubbachuudhaaf malee wangeela lallabuudhaaf miti. I think qabsoon Oromoos akkasuma natti fakkaata. Zila dubbanneerra. Tokkoon keenya iyyuu political science isin baranne, activism isin baranne, nama tokkotu dhiyoo kana activistii jedhee wal na barsiisee kolfatu na qabe. Labelii activistummaan hojii guddaa I don't think achitti nan galee yaadu. Garuu yeroo ammaatti Oromoo ta'e nama aktivistiin ta'in jira yaadu. Utuu hin jaallatin aktivistoota ta'an, utuu hin jaallatin joornaalistoota ta'an, utuu hin jaallatin qabsaa'ota ta'an jechuudha. Kanaafuu namni hundumtuu maalii ga'een koo dura sammuu keetti himtee waan gumaachuu jira jettee amanuu. Of keessatti of amansiisuu. Achi booda immoo maaliidha wanti sun jettee adda baafachuu.
waan an gochuu hin dandeenye waan ati gochuu dandeessu jira. Waan ati gochuu hin dandeenye waan an gochuu danda'u jira. Hundi keenya iddoo iddootti galuu qabna jechuudha. Isa sana adda baafatanii isa sana irratti amma danda'anii gumaachuudha. Roolii ofii taphachuudha. Kana keessa yoo akkas goone suma dhugumaa qabsoon keenya tokkoffaan ariifata. Lammaffaa I think solutionii yookaan furmaata waaraa nuufida jedhee yaada. Inni sadaffaa isa kana inni arfaffaa ijaaramuu isa jedhudha. Hundumti namaa karaa waanuma gargar caccabe tokko xap godhee hojjechaa deemee collectively effectiveness isaa guddaa ta'uu dhiisuu danda'a. Obbo Haayilee Fidaati jedhani kan uummanni ijaaramee dammaqee ijaaramee hidhatee hin mo'a yookaan hin milkaa'a jedhanidha. Oromoon dammaqinni isaa levelii kaleessaarra hin jiru, which is a very good thing. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Karaa baay'ee warra immoo dammaqina kana fidan warra lafan qotamne amma sanuun teenyee asii salphaatti haasofnu. Warra dur qabsaa turan abbootii qabsoo keenyaa wajjinitu teessee haasoftee isuma dhugumaa of tuffannaa nuti. Baay'ee taaskii baay'ee impossible ta'edha kan isaan fudhatanii gadi ba'an. Jireenya isaanii gatanii, ijoollee isaanii mancaasanii, maatii isaanii itti dhiisanii, bosonatti galanii waan ammarra jirru kana nuufi akkasuma seenamma nuti. Nama waggaa 40-50 dura qabsoona keessa jirutti yoo ta'e garuu isa kana baay'ee dinqisiifatu. Amma iddoo gaarii jirraa siin jedhu maaliif isa sanaa wajjin kompeerii godhu gatii ta'eef. Ijaaramuu. Fagoo mannaqe nama. Warri diina keenya baay'ee ijaaramutti amanu. Qindaa'oodha. Aman akkaawuntiin koo feesbuukiin koo warningii jala jira. Waan an godhe garuu hin beeku. Kan nama baay'ee immoo cuccuufameera. Attamitti kun ta'aa itti yoo gaafatte qindaa'anii dhuma onlaayinii jiru namuma xinnoo ishee waanuma tokko Oromoo dhaadhessuu yookaan mirga isaaf falmatu riippoortii godhu. Ati qofaa riippoortii gootee taliileen qofaa riippoortii gootee an qofaa riippoortii gochuu ramtu sadi taanee goonee amma tokko humna qabaachuudha. Kanaafuu nurratti cufu jechuudha. Waan hojjennu qindeeffannee ijaaramuu isa. Baay'ee barbaachisaa. Mitiiree karaa hundumaa amma laalii rakkinni nurra jiru kuni iskeeliinsa baay'ee guddaadha. Puuliinsa immoo tokkichuma waan sadii. Ammati puulima tokko keessa callumettee yoo bishaan waraabdee at one point it will dry up. Yoo qindeessitee goote malee. Kanaafi qindaa'uu ijaaramuu inni jedhu amma lola nurratti labsamee jiru kana ofirraa cabsuu fi qabxiin koo inni taanu isa jechuudha. Inni dhumaa baay'ee dubbachuu dandeenya. Gaasseema kana jedhee tan gaaffisa kana xumura. Waraanadha. Humna cimsachuu. Ani akka nama wangeela hordofu tokkootti waraanarraa dubbachuun amma akkanatti ulfaataa dubbatu ana duwwaatu beeka. Isa kana gochuu kootiifis ceephoon irra ga'u ayino karaa baay'ee. Garuu dhugaan lafarra jiru diina harkaanu qabutu qawweedhaan nutti adeemaa jira. Qawweedhaan nu ajjeesaa jira. Nagaa dide. Oromoon gaafa qawwee kaase qabeenya ittiin qawwee bitatu baay'ee qabaate miti. Yookaan immoo gatii waraanni nama baasisu wal'aalee miti. Ilmaan isaatti qisaasa, qabeenya isaatti qisaasa. Utuun jaallatin garuu karaa nagaa hundumaa yaalee dadhabee etu kan inni qawwee kaase mitiire. Self defense dha jechuudha. Wangeeluma keessayyuu maal akkamittiin warri lola ture lola meeqatu keessa darbanii kan isaanii lafa ga'an miti. So waanuma jiruudha. Defendi of gochuun waanuma jiruudha. Baay'ee fayyaa ta'e isa gaa. Ilaama dhadheema Nehemiyaa fa'aa kana keessa deemtee yoo laaltee fi biyya isaanii diigame ijaaruudhaa galanii resistance in opposition yeroo itti baay'atu harka tokkoon
meeshaattiin masaraa deebisnee ijaarru baannee harka tokkoon immoo meeshaa lolaa baanneetu ijaarrannaa jedhan. What are they doing with these weapons? Protect themselves. So kaayyoon hidhachuu Oromoo nama weeraruuf kan namaatti darbuuf uummata biraa gooliitti kaasuuf osoo hin taane diina cabsee qeesaatti dhufee mana isaatti dhufee kellaa isaa cabsee haadholii isaa salphisu abbootii isaa maanguddoo salphisu daa'imman gudeedu ofirraa deebisuun hidhatanii dirqama ta'etu mul'ata jechuudha. Sirriidha. Mitiire kanumadha. Dhuguma jettee biyya kanaa hundumtuu qawwee mana isaatii qaba. Ittiin baay'ee nama ajjeesuu fiduun ta'e yoo self defense ofirraa nama ittisuutiif. Wangeelarraa immoo kan dhufee daarii kee darbee dhiisinuu jedha wangeelli. So kanaaf saba keenyatti immoo itti deemuutti jiru. Dhumuutti jira sabi keenya maaliif dhumuutti jira qawwee sababan qabanneef nama qawwee qabu immoo sabiyyuun sodaata. Kanaaf yeroo baay'ee sabi keenya kan baay'ee miidhamee fi qawwee dhabuuti. Malee waan tokko waan biraa min. Ituma warri caakaa keessaa hin jiraanne iyyuu namni mataa isaatti qawwee qabatu ta'e kun hundumtu saba keenya irra hin ga'u dhufee namni tokko qeesaa irratti dhufee abbaa haadha ijoollee abbaa dhaabbisee haadhaa fi ijoollee biratti reepiin godhu. Iddoo waan akkasii jiraate soo kanaaf namni keenya isatti amanuu qaba. Filannoo biraa qabnaare. Filannoon kan biraan hin jiru. Karaa nagaas yaanneerra karaa hundumaa yaaleera Oromoon. Oromoon amma kana booddee hin jiru bakka hammannee dadhabne. We have to defend ourselves. Exactly. Amma namooti baay'een lola Tigraayitti jalqabame kana Noovembar gaafa 4 jalqabame ni reefuma ji'a 5 fixa. Mee publicity'n biyya lafaa irratti argate ta'a laala. Whereas we've been dying for the last 30 years. Yeah. And no one wants to talk about us. 30 years in what are impassioned? Ishee makana keessumaayyuutti arginu waggaa 30 achuma isheeti. ishee madargii boodaayyuu Keessuma beennu eeyyee. Isuma erga social media isa ta'u wanta akkasii babal'ate iyyuu dhufe jechuu kooti. Maaliif akkas ta'e jedhanii yeroo namoota tokko reasona lafa kaanii amma Colonel Abiy Ahmed dhiyeenya kana sababa yeroo kennu maal jedhee baay'ee man kolfaa ture. Yes, it could be one of the factors, one of the reasons. እነሱ ላለፉት 30 ዓመታት ልጆቻቸውን ውጭ ሀገር ልከው ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ውስጥ ቀጥረዋቸው ብዙ ዘመድ ብርም እነሱ ጋር ነው ያለው ብዙ ዘመዶች ነው ያሏቸው እና ለዚህ ነው ለነሱ የሚጮሁት ጀደ ወለጋ 4 ወር ሙሉ ኮሙኒኬሽን ሲቋረጥ ጦርነት እዛ ሲካሄድ ማን ነው የጮህላቸው ጀደ ማልጀቹ በርባዳ ፍሮ ተቀቡ ወሪሳኒት ዲማባአኒቱ ፍሮ ወራተኒ Malee waan biraa miti jedha. Yes, it could be one of the reasons. Garuu waan guddaa isaa sitti immoo waan inni attention argateef waraana qabu. Amma funyaan isaaniitti hidhatudha. Mootummaan Tigraay hidhataadha. Mootummaan Itoophiyaa hidhataadha. Hidhachuu yeroo jennu immoo heavy weapons. Isa rakkina Itoophiyaa keessatti duwwaa uumutuun ta'in regionii masana guutummaatti jeequu danda'u kanaaf attention itti kennuun dirqama isaanii ta'e. Guyyaa 2 bullee guyyaa 3 bullee kan gadi ba'anii dubbii kana dhaabaa intervene gochuutti kaaniin they started to try and stop this war. They did all they could dhaabuudhaaf within a week, in less than a week actually. Maaliif regionally ta'uuf jedha. Regional the horn ulama sana guutu jeeqa Sudaaniin itti dabaluuf jedha maaloo itti dabaluuf jedha Eertiraan keessa lixxi jedhaniitu ganaa fuula duratti iyyuu fageessanii ilaalanii rakkinanni fiduu danda'u ilaalanii gidduu lixu yaalanii maaliif hidhatoo dhagati ta'an kan keenya immoo sababi nu dhaga'uu didaniif baay'eetu jira achi keessaanii tokko maal fiddiidha maal qabuudha isuma dhuguma. Yeah, sirriidha. Tuffii. Tuffiidha. Yeah.
Yeah. Yeah. Utuman jaallatimee meeshaatti akka amantu si godhamaatti. Oh, yeah. Hin feenu beeki. Amma mee amanuun akka dubartootaatti qawweeyyuutuun arginu ta'e hin jaallattani ammas. Argeeyyuu beekaa ilaalaa waan dhugaa masaa isma dhugaa qabama guddaa argeeyyuu waan beekamtu fakkaatu. Mee biyya amma fakkeenyaaf waggaa 3 fi gaafa Wallaggaa keessatti rakkinni akkas ta'aa ture. Gaafa ijoollee keessa biratti ijoollee fayyaa ajjeesanii ituu qawwee qabaatte ati sin ajjeesta. Ofirraa qolatta inni sitti yaa gochuu sirra jira maaliifi ofirraa antisitus yoo ta'e whatever siinis si booddee maqaa taappellaa shanee jedhanii amma sila waa shanee irratti haasofte taappellaatti kennanii shanee Oromoo jechuudha bari. Exactly. Maqaa shaneetiin Oromoo Itoophiyaa guutummaarraa fixuuf yaadi isaanii qaba. Yoo waaqayyo moo hin godhu. I hope so. Garuu namni inni ormaayyuu bareerama. Warri ormaa shaneen eenyu akka ta'e bareera. Shanee warra caakkaa keessa jiran miti. Kan dhufee nu fixuutti jiru kanuma mootummaatii jedhanii Amaariffaan dubbatu miidiyaa gubbaarra ba'anii. Waaqayyo immoo inuma saaxilaa jechuudha. Gaafa hundumtuu yeroo isaatti hin ba'a. Sirriidha. Ilaalimee tuffiin amma naga'u jira amma daangaa namaa cabsanii amma lola Oromiyaa lixaarratti labsame kana kompoozishinii loltooti kuni tokkoffaa loltoota naannawaa Amaaraati. Warra liyyuu haayilee jedhamanii jechuudha. Lammaffaa warra Shaabiyaa keessa jira. Sadaffaa warra Faannoo keessa jira. Shiftootuma immoo naannoo Amaaraati inoo supremacy Amaaraatu cabee namni cunqursee baree namni bitee baree walqixxummaan cunqursaatti fakkaata. So they're not happy. Kanaaf warri immoo shaffatanii bosonatti galanii har'a wayyaa raayyaa ittisa biyyaatti uffisanii Wallaggatti bobbaasaniiru. Lixa Oromiyaatti bobbaasaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa keessa jira. Poolisiin addaa Oromiyaa keessa jira. Humna 5. Weerara beeku. Baay'ee nama dhibatan garuu Oromoo baay'ina keenyatti amma kana utuu jechuun biyya warri Oromoo kutaa addaa kana faayiru argan jechuun egaa amma isaatti namni nama dirmata galu Oromoon ofirratti baree amma kana dafee ka'ee iddooma hundumaatii ol duukaa maaliif akkamitti ka'uu hin dandeenye isa baay'ee na dhibanaan amma hamma kana ta'u arganii kun inni isaaniif deemaa jiru warra kaanis ilma qaqqaba. Kanaafuu amma dafanii ofirraa lolan taanaan it'll be too late. Amma yoomitti eega namni hin dammaqne mammaatti gaa namni baay'ee hin dammaqeera garuu kan hin dammaqnes baay'eetu jira. Isaaniifi ergaama dabarsamuuf iyyuu naa galaa jiru kana caalaa. Kiliiriidhaami taliilee amma wanti dhokataan hin jiru beeki gadi ba'anii Tigraay ከተጨበጠ ሌላው ገብስ ነው ወደኔ beeki. ሌላው ቀላል ነው. Waan na jedhan caalaa. We know jechuudha. Achi as yeroo deebi'amu waan dhufuuf jiru numa beekna ture. Exactly isatu happen godhe. Sigalee inni kun garbuudha. Qilleensa, abaqiidha. Salphaadha. Garuu waan sin akka isaa yaadan salphaa miti wantichi. It's not gonna be easy. Ta'uuf hin ta'u. Ummatichis qorqalbiinsa salphaatti isa cabu miti. Oromoonis immoo akka waggaa har'aa miti akka waggaa lamaan har'aa miti wanticha hubateera. Lolli kuni kaleessa yeroo keelloo irratti haasofnu itti afaan akka tokkotti ibsa akka Armageddon jedhe. Lola isaa dhumaati jedhe. I think it is, to be honest. Kana booddeemma, yeah, that should be. It should be. Oromoon kana that is their time right now. Walabummaa. Exactly. Walabummaadha. Lalisti dhugaa keette. Tokko faa walabummaa. Lammaffaa amma laalela lola jiraachuuf du'u gidduu jiru jechuudha. Lolame Oromoo, Oromiyaa, Oromummaa. Kiliirlee nutti manii Oromummaa bakka ኢትዮጵያዊነትን ገደለ። ኦሮሞማ ማጥፋት አለብን የሚል እኮ ህዝብ ነው አሁን እየዘመተ ያለው ወደኛ ሲጋሌራ ማለት ሊደር isaanii tokkas jedhe yaadatta yoo ta'e walloo raqee maal jedhe Oromummaatu Itoophiyaa booddeetti deebisa kanaafi
Itoophiyaa dura dursaa Oromummaa irraa jedhe. So isaan immoo siluma karaa qabu ufeetti dabalamee fika. Exactly. Achuma Finfinnee keessa ta'aniitu mini kan isaan dharrabsaniin. Maali isa Finfinnee maal gootati? Ammati mee ani ati ammasuma teenyee aarima keenya dubbanna malee waan biraa waan goonu hin qabnu. Nuti amma practically dhannee nama rukunne hin qabdu waan barbadeessine hin qabdu. Ammatu biyyatti gallee nagaanuun kennan. Of course. Garuu warri kuni Ameerikaa keessa taa'anii laayivii gadi ba'anii Oromummaan kaalaa xaffaan jedhanii zaatanii zaachaa duwwaa immoo miti practically horii walitti qabanii qawwee bitanii biyyatti galaniitu kunoo Finfinnee keessan jira maal abbaa keessan nagootu. Nobody says anything to them. Indallee nuti kana gochuu. Mootummaa Oromiyaatu qabee xilli godhe siidha ammatu galte. Si ajjeesuu malee mootummaa Oromoo mata akkas godha. Si ajjeesuu hafuura si kutuu. Yeah. Sokossuu iyyuu hin dandeessu. I think kan isaanii akka isaanitti guddatanis mentality isaanii already like ijoollummaatti kaasanii brainwash ta'anii guddatan waan ta'eef it's easy for them to go back to that, you know. Nuyi garuu miti jaalalaan nagaadhaan guddanne waan ta'eef iddoo isaanii akka dafnee iddoo isaaniitti of arguu dadhabne no. Kanaaf amma sanurra sirbu kanaaf saba xinnoo ta'aniitu saba hamma kana kan isaan bushaniif isaaf humna qabatanii miti afaanumaan nu bitaniiru. Afaanumaan nu bitamu gara caalaa afaan dhugaa humna caalaa qabatan ta'an afaanumaan nu bitan. So just mentality needs to change. Namni keenya mentality keenya geeddaramuu qaba baay'ee dhugaa. Mee Deme gaaffii sattaanus gaafadhaa yeroon keetu nu jalaan deemini. Sure. Siyaasa Oromoo keessatti dubartooti qooda akkamii fudhachuun irra jiru jettee yaaddati? Baay'ee gaaffii bareedaadha. Population Oromoo keessa dubartiin majoritiidha waan jedhamu. Garuu qabsoo Oromoo keessatti yoo dubartoota ilaaltee fi baay'een argitu dhugaasa of yoo ta'eef. Maaliif isa jedhu yeroon taa'ee yaadu ishee tokko amma warri kaanii dubartoota baay'ee argita. Iddoo gurguddaatti iyyuu argita. Ija jabaataniitu gadi ba'u. Dura aadaa keenyatti gad deebi'uun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Namoonni baay'een natti gammaduu dhiisuu danda'u sagalee yeroo dubbadhu. Garuu aadaan Oromoo mammaaksi Oromoo tokko tokko jira beektaati. Namni dubartii wajjin adeemee gara booddeetti deemaa. Bara dubartiin biyya bushitu maaloo waanuma baay'ee jira. Lafa nan kaasin samaa nan kaasin achi gidduutti mana ijaari jettee. Yeroo amma tunisti goone mammaaksuma sammuu dubartii gadi tumu. Waan akkasii immoo salphaan seenaa. Waan ati repeatedly dhageessu dhugaa ta'a keessa kee keessatti. Jechi powerfulidha. Isa kana dubartii Oromoon disrespectii godhallee hin jedhu garuu dubartiin xinnoo ishee ija jabaattee gadi baate immoo akkuma amma jedhame kana leebilii godhamti. Ilaa ishee abbaan warraa moote kanaa jedhamti. Immediately ati nama confidence qabu taateenaan feministiidha siin jedhu. Feminism wajjin naqanii walitti hidhu. Inni immoo waan baay'ee wajjin walitti hidhata gati ta'e hin baqatti dubartiin Oromoo. Kuni clearly addeessinee walitti himuun gatiin irra jiruufan akkasitti dubbata. Kana qofa ammoo miti. Yeroo ati professionally ta'u hojii fatoo associate gootu immoo haamilee ishee cabsanii manatti gashuu fedhanii waan barbaadan ittiin jiru. Dhiyeenya kananii asuma social media kanarraa dubartii baay'ee cimtee hojjettu politikaa ishee wajjin waliin galanii totally against kooti. Sattamantutti garuu cimtuudha abaluun ishee. Picture ishee gadi baasaniitu abaluu wajjin kaatee jedhanii. You know, I got annoyed. Amma dubartiin kuni kreditiin kennaaf waan itti amantutti akkasitti gadi baate hojjechu. Gatuma waan ani itti mormuun isheen hojjettu maqaa balleeffamuu hin qabdu. Isa dadhabne. Waan yaada adda yoo qabaatne olii respectii gochuu isa dadhabe namni gara caalaa. Amma gaa
ishee waan isheen itti amantu akkuma sitti oppositiidha. Karaa biraa loluu dandeessa, aayidiyaadhaan ishee loluu dandeessa. Garuu piikcharii ishee fuutee asiif achi maxxansitee isheen akkasii yoo itte chippiidha. Poolitikaa rakasha jechuudha. Kan dubartii isa kaanillee sodaachisee yoon akkas jedhe yoon naqee warra dhiiraa wajjiniin tuun hojii hojjedhu footoo ka'e ammoo akkas naan jedhu jedhee kan manatti gashuudha. Kanarraa of qusachuu qaba dhugaasa. Darginillee yaala ሴቶች ተሳትፎ አብዮት ግቡን አይመታም jedheera. Dhuguma dubartooti immoo fala dha'utti cimoodha. Commitmentitti cimtuudha dubartiin. Macaafa tokkoon yeroo tokko the fourth dimension jedha dubbise macaafa afuraati, macaafa kiristaanaati. Namicha Yaangichoo jedhamu Kooriyaa keessatti waldaa guddaa qabu tokkotu waldichi mee amma beekamaadha. Yaangichoo kan jedhamu yoo ilaaltaniif baay'ee miiliyoonaan membarii qaba. 24/7 deema kadhannaanii servisiinii. Namicha kanatu barreesse macaafa kana yeroo waldaa kana jalqabee baay'een dadhabee. You know, I was trying to do everything by myself. Utuma waan exhausting godhee gaaf tokko kollaapsii godhee tanii hospitaala galee. Booda afurri qulqulluuni afura qulqulluu taman nagatti ta'eef jechuun sodaannu. Afurri qulqulluuni maaliif of dadhabsiista naan jedhe afurri Waaqayyoo jedhe. Maaduuta qofaa kee hojii kana delegeetu godhi naan jedhe. Attamiin godha nama harkaa fuudhutu dhibee gaggaafadheen naan hundumti isaanii kan kaampaniin geggeessuun qabaydhaan kan daldala kun qabaydhaa maalan godha naan did you ask the women naan jedhe. He never did. He didn't even think the women could do it. Si galera iyaanne inni ani yunanneedhe har'a managementiin waldaa sanaa harki 80 dubartootadha. Mostly waldaa keessa yeroo baay'ee ilaaltu kan hojjetu dubartiin mostly all the backgrounds hojii kanumti waldaa baatee jiru dubartiidha. Thank you. Amma qabxii guddaadha kanatti jette. Konfiraansii qophaa'a malee everything dubartii godha yaa. Dubartooti godha. Ilaal amma kaaneefaa namoota hiiroo jejjennu warra dhiiraarraa haasofna. Garuu dubartooti kun haadha manooliin isaanii dudduuba isaaniitu hin jiraanne baay'een isaanii achi ga'uu hin danda'an. Amma si'a baay'ee seenaa qees guddinaa tumsaa the life and ministry of guddinaa tumsaa macaafa yeroo tokko dubbisee I was very impressed. Almost obsessed ta'e bara 2010 keessa. Ilame maalumaaf ajjeeste yaa Waaqayyo nama kanaa jedhee Waaqayyo wajjin loluutti hin ka'in siin jedha macaafa kan dubbise. Maaliif yaada isaanii waan isaan godhaa turantu achirratti faranjootatu iyyuu barreesse waan isaa. Garuu taa'ee ilaalee ammatu haati manaan isaanii duukaan jiran ta'e. Ammatu waamicha isaanii sana, viizhinii isaanii sana isaan booddee dhaabachuu dhiisanii itti mormaniiru ta'e. Gootota baay'ee qabna isaan qofa miti. Warra even warra akka luba namarraa callaafaa to be honest. Na yaadadha bara 2012tti utumaan yeroo hundumaa isaanii interview gochuu hawwuudha kan isaan lubbuudhaan darban. Waan gurguddaa keessa darba warri kun yaada manoolii qabu warra isaan bira dhaabbatan. Isaan duwwaa miti waa'ima wangeelaa irraa gatii haasawaa jirrudha. Warra akka luba dafaa jammoo fa'aa jiru. Manooliin isaanii gurguddaa hojjetan. Qabsoo Oromoo kana keessattis immoo warri nuti goota jennu hundi isaanii haadha manooliin isaanii duukaa rakkatan. Yeroo isaan bosonatti galanii mana hidhaatti galan. Ijoollee isaaniillee guddifachuu hin dandeenye. Ba'aa lixaa kaabaa kibbaa. Isuma maqaa bebbeennu duwwaa maqaa dhoofne. Kanaaf dubartoonni qabsoo Oromoo kana keessaa shoora akka qabaatanii fi gahee akka qabaatanii fi ilaalcha keenya jijjiiramuu qaba. Garuu barbaachisaadha jechuun barbaada. Dhugaa keetti dhugaa baay'ee dubartiin jajjaboo baay'eetu jira kan hin dubbatamnee fi numti kanumti ofii kana jalqabne dubara isaa actually dubartoota warra
maqaan isaaniituun haasa'amin darbee dubartoota jajjaboo meeqa qabna kan waan meeqa hojjetan garuu takkaa isaan namni steejii kennee fi as ba'anii haasa'an illee baay'ee hin jiru. Yeroo baay'ee waan hundumaatti warruma dhiiraatti kan affeeraman dubartiinis akka isaan jajjabaataniidhaaf kan jalqabne waanuma kanayyuu. Atis isaan keessaa tokko kanaaf si affeerree itti fufnee egaa sagantaa keenya amma gara dhumaatti fidaa jirra. Gaaffii kosa dhumaa amma Oromoo biyya ambaa jiran warri jiran akkamittiin amma qabsoo biyya keenya kana gargaaruu dandeenya maal gochuutu nurra jira. Hiriira nagaa duwwaa ba'utu tun ta'ini kan biraas karaa adda addaas maal gochuu dandeenya bira dhaabbachuudhaaf jettee yaadda. Baay'ee gaariidha. Ilaa humni amma biyya bakkee jiru kun shoora guddaadha taphata qabsoo biyya keessa jiru keessatti jechuudha. Of course qaamaan achi jiraannee waan isaan keessa darbaan jiru. Haa ta'u malee gamanumaa garuu waan goonu qabna. Inni tokkoffaa sagalee ta'uufiidha. Iyyachuufiidha. Not only karaa hiriira nagaa duwwaatu hin ta'in akkuma sila dubbanne ijaaramanii akka dhageetti qabaachuu dandeenyutti biyya jirrutti mootummootatti iyyachuu. Isa ammayyuu gochaa jira Oromoon isa cimsee itti fufuu danda'u qaba. Inni lammaffaa dinagdeedha. Oromoon biyya sooressa qabaatee garuu uummata hiyyeessa. Maaliif koloneeffatamaan dhagatii ta'eef jechuudha. Buna Oromoorraa, warqee Oromoorraa consumptionii caatii encourage gochuu koomiti garuu caatii Oromoo export ta'ee hard currency fidurraa Oromoon hin fayyadamne kanneen birootirraa fayyadamne. Uummanni keenya dinagdeen immoo qabsoo uummati tokko gaggeessuu keessatti baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf wanti nuti gochuu dandeenyu tokko dinagdeedhaan amma humna keenyaa tumsuudha. Akkamitti seedhu ammas gochaadhuma jira Oromoon sanyii akka rakkataa gargaaru warra qabsoo kana keessatti gatii baasanii qaamaatti hir'atanii wal aansisuu danda'u qabna. Warra du'ani maatii isaanii deeggaruu danda'u qabna. Baay'ina qabna. Waan si dhibu Oromoo dhumti biyya alaa keessa jiru 100% hin jedhu utuu dhibbantaan 50% isaa committed ta'ee ji'atti birrii 10 duwwaa buusee inni kontinentii hundumaarra jiru. Waan guddaan naqin 10 bucks a month. Rakkina keenya baay'ee waan gochuu dandeenya. Amma irra aanuu hin dandeenya amma tokko. Sogaa iyyachuu fi jedheeraa dinagdee jedheeraa hamileedha kan biraan. Ilaa amma yeroo isolated ta'anii uummanni namoota baay'eetu baay'ee keelloorraa amma yeroo argannaa barreessu. Namuma akkas jedhe waa'ee keenya dubbatutu dhufee naan jedhu dhugaan siin jedha. Baay'ee garaan kona caba. Nuti koo gatamnee irra seenee keessumaa waa'ee lixa Oromiyaa namni dubbatu iyyuu jira seenee hin beeknu namni maqaa dhawusin jiru gati ta'eefi jedhaniitu mooraalii argatu argite hamilee argatu. Amma yeroo Hacaaluun du'ee Oromoon ji'a 2 guutuudhaaf hiriira nagaa geggeessaa ture nama tokkotu akkas jedheedhaan achuma biyya keessaa kana hundumaa ilaaleetadhaan nan gammadee natti toleedhaan. Hamilee kutu kaka'eedha maalinaa utuma sitti nu fixaniyyuu warri kuni galanii biyya kana keessa jiraatu jedheedhaan isaan wajjiraatan achuma jedheedha. Argitee ati beektaa psychologically defeated taata yaadaan mo'amtas yaadaan mootas. Kanaafuu hamilee ta'uu fi iyyachuu fi dippiloomasii hojjechuu fi kana gochuu dandeenya. Okay, galatoomii waan baay'ee haasofne waa'ee biyya keenyaa yoo haasofnee fixnu sagantaa biraa irratti ammas deebinee si affeerraa waan baay'ee si wajjin haasofna. Egaa daawwattoota keenya waan baay'ee sirraa baratu ani asuma taa'ee haasaa keen quufu'anii yeroo baay'ee natti tola. Mee qaadamee sagantaa keenya gara dhumaatti deemna. Yaadi hafeera yoo jettee waan itti dabaluu barbaadde gara sagantaa keenya dhumaatti deemna. Waan hafe yoo jiraate waa'ee yaada keetii.
Egaa wanti hafellee hin jiru dhugaadha. Gaarii madu dubbanne anis akka keessummaan isinatti hin dhaga'amne akkuma nama waliin haasa'utti dialoogii magoone which is very good. Interviewin jaalladhu waan isin dhibu. Walumatti dudubbachuutu gaariidha. Isa kanammoo I think free time magoone which I'm happy about. Garuu Itoophiyaan beektaa garatti Itoophiyaan adeemaa jirtu kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Itoophiyaan diigamaa jirti. Mallattoon biyya diigamuuf jedhu hundi isaa irratti mul'achaa jira. Civil war keessa jira. Asiin subboo achiin futtaa uummanni sabaaf sablammiin walitti galagaleera. Mootummaan hin jiru jechuu dandeessu. Amma dheengaddaa naannoo Amaaraa magaalaa tokko Chigni, I don't know, pronounce gochuu hin danda'u maqaa ishee. Chigni warra Chagni magaalaa. I don't know. Could be Chigni garuu nama sanadha. Ammame biyyi mootummaan jiru magaalaa walakkaatti guyyaa safaa dhala namaa maali gara jabina mana ga'u gadi baastee diinuma kee uleedhaan akka nama bofa qaxaqqaxu eessatti deemaa jira biyyi kun? Could not even watch it. I mean, and then that is too much. It's too much. Baay'ee nama naasisa. Namni tokko immoo ilaama Itoophiyaan eessatti deemaa jira yoo jennee fi namni gadi ba'ee kanarraa dubbatan jiru. Itoophiyaan lubbuudhumaa namoota murtaa'itu gatii qaba Itoophiyaa keessa. Ammatu kun Oromiyaa keessatti nama dhalootaan Amaara ta'e irratti geggeeffame paarlaamaan Itoophiyaa hin cufama. Maaluma maal si dhibe numa cufa. Adda ta'a. Jedhame maraatame. Achi duwwaadhaa asitti dhufanii biyya balleessu. Biyya bada. Har'a garuu mucaan gumuzii kun akka bofaa qaxaqqaxamee du'e ani abboota amantii isaaniirraa nama tokkorraa kanan dhageenye paarlaamaan Itoophiyaa simboonye pirezidaantiin Itoophiyaa sarara diimaan sararin jirti amma ammaatti. Sarara diimaatu irra darbame yeroo hundumaa namni jedhe hin jiru. Itoophiyaan mallattoo biyya kufaa jirtutu irratti mul'achaa jira. Biyya diigamaa jirtu. Amma sanuun jennu duwwaayyuu miti mamma biyya lafaa kanarraa ekspertoonni walitti dhufanii biyyoota biyya lafaarra jiran qoratanii dhiyeenya kana Fragile State Index 2020 itti ba'ee biyyi Itoophiyaa fragility isaan fragile ta'uu diigamuudhaaf. Number 1 being the most fragile state. That's true. No. Actually, biyya 178 qorataniitu number 1 ini relatively stable, fragility isaa xiqqoodha. Akkuma gadi siqaa deemteen immoo the most fragile taate. Biyya 178 keessaa Itoophiyaan no, let me correct this. Number 1 being the most fragile, out of 178 countries that they studied, Ethiopian sodomi tokkoffarra. Kanima diddami tokkoffarra jirti. Kanammoo yeroo godhani maal ilaalaniitu qorannoo kana geggeessu central mootummaan ni giddu galeessaa hagam control qabaa corruption maal fakkaata biyya sana keessatti sabaaf sablammiin attamitti olii wajjin bulaa jira isa jedhu ilaalanii biyya 178 keessaa biyya caccabuuf adeemtu Roomaa jirtu 31ffaarra jirti. Biyya 30 duwwaatu 21ffaarra jirti. Biyya 20 duwwaatu ishee caala fragile. Kan ishee caalu jira. Warra Afghanistan faagaa Syria faagaa already warra waan itaani. Isa duwwaayyuu ragaa ama jirra isaanii wajjin maal ol caala namni amma biyyattiin waan deebitee mayyuu walitti deebi'ee biyya tokko hin taate yaadda takkama. Baay'ee rakkisaadha. Kana booda inni jiru rakkisaadha. Utuu biyya tokko hin ta'u ta'e immoo caccabee dhumaa wayitti ba'e wayi. Warri Global Peace Index kana qoratanis immoo akkasuma biyya 139 akkas qoratanii 133ffaarra jirti Itoophiyaan.
bara 2019 illee 131 turte ammas biyya lama immoo gadi sitti yaaduma isaa 2020 tti. Kanaaf warrumti qoratan iyyuu expertii ta'an iyyuu professionally statistics baasan iyyuu egeree Itoophiyaa akka isaan itti ilaalaa jiranii biyya kufaa jirtudha jedhaniitu ilaalaa jiru. Sababni isaa Itoophiyaa keessatti sabboonummaa wal dorgomutu jira. Competing nationalism jira. Argitee baay'ee walitti attamitti akka araaramuu danda'utu naan galu. Amma isaanii Oromummaatu guddatee Itoophiyaawummaa gad deebisee afaan Oromoo guddatee afaan Amaaraa xiqqeessee kanaafuu gadi qabuu qabnaa. Inni kun immoo lakkii kan koo gadi hin qabamu. Waan kompiitu wal godhu araaramuu hin dandeenyetu jira. An akka nama tokkootti attamitti akka walitti araaramu jiru. Kanaaf Oromoon kan inni hubachuu qabu impaayira jigaa jiru kana deebisanii suphuuf yaaluu dhiisudha. Warrumti ilaalcha kanaan deeman illee of course namni ilaalcha ofiisaatii qabaa walii kabajuu qabna. Garuu seenaa irraa baratanii impaayiritti suphuun Oromootti aarsaa baay'isu akka ta'e hubatanii kufaa akka isheen jirtu dafnee Itoophiyaa kuftee keessatti immoo feetii keenya qophaa'uun baay'ee barbaachisaa akka ta'e kanuma jedheen fixaa. Baay'ee galatoomii. Waan dhumarratti waan jettu yoo jiraate. Ani gaaffii koo fixeeraa baay'ee sirraa baranne dhugaa baay'ee si galateeffannaa dhuftee sagantaa keenyatti argamuu keetii fi akkuma lalistuun sila jettee fuula durattis waan irratti haasofnuma jiraataa si affeerree ni haasa'uu dandeenya. Har'aa fi kanuma irratti kanuma sagantaa keenya kanumaan I hope namooti kanarraa hin baratu jedhee yaada waan barachuu yuutuu hin ta'ini amma tokko yaada irraa argatu jennee amanna daawwattoota View. Egaa Deme yeroo kee fudhattee asirratti argamtee nu wajjin interview kana gochuu keetiif baay'ee guddaan si galateeffadha. Daawwattoota View sagantaan keenya har'aa kanumaan raawwata. Sagantaa biraa wajjin amma wal arginutti nagaa jenna. Galatoomaa isinis naaf heeruu keessaniif ulfaadha. Oromo View.